Hello hordoftoota Maltii Skill Media nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa baga nagaadhaan gara Maltii Skill Mediaatti dhuftan kanan isiniin jedhu ani Injiinar Shallamaa Moosisaa akkasumas hojiin kiyyaa barsiisaa makaanikaal injiinaringii kanan ta'e advaayizara garaagaraa fi hojii leenjii kennuu irratti kanan hojjedhu har'ammoo leenjii haaraa yeroo barannu milkaa'uu yookiin immoo barachaa hojjechuu kan jedhu faayinaanshaali milkaa'uu akkamitti akka dandeenyu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Viidiyoon kun yookiin immoo leenjiin kun kan walitti fufu yookiin immoo toora tooraan series 1 series 2 jennee dhawataan torbeetti viidiyoo tokko waliin barachaa kan deemnu waan ta'eef Viidiyoon kun faayinaanshaali fi naawuleejiidhaan walqixa yookiin immoo paralelii milkaa'uu akkamitti akka dandeenyu irratti xiyyeeffatamee leenjii biraandi ta'ee isiniif kennamudha. Dhugumatti hordofaa ittiin milkooftu ittiin milkoofnaa anis immoo barnootan idilee onlaayinii isiniif kennu biratti jajjabina karaa faayinaanshaali isin argachuu qabdan cimina iskiilii kompiitaraa fi akkasuma tuuliiwwan garaagaraa akkamitti akka nuti qarshii hojjechuu dandeenyu hojiiwwan onlaayinii akkasuma immoo sooftiweerota garaagaraa diivilooppii gochuu akkasuma weebsaayitii diivilooppii gochuu viidiyoo editingii akkasuma giraafiks diizaayinii akkasuma kanneen biroollee isaan kanaan hojii hojjechuu akkamitti akka dandeenyu diiteelii dhawataan hamma sadarkaa PhD'tti milkaa'uun akka danda'amu wal wajjiniin kan nuti barannu ta'a. Na hordofaa viidiyoo kana subscribe share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'aa. Maltii Skill Media bukkeessa dhaabbadhaa. Amma kallattumaan gara viidiyoo keenyaattan isin dabarsaa. Na hordofaa. Welcome to the Earn While You Learn program. Kana jechuun yeroo barumsa barannutti akkamitti hojii hojjennee qarshii argachuu akka dandeenyu yookiin immoo faayinaanshaali illee milkaa'uu akka nuti dandeenyudha. Egaa this program is designed for undergraduates, graduates, young professionals, anyone who wants to build financial stability early. Kana jechuun barnoota keessan degrees haa ta'uu mastersiis haa ta'uu kan eebbifamtanis kanneen hin eebbifamnes haga PhD'tti kanneen jirtan akkasuma immoo professionaalii taatanii haga har'aatti faayinaanshaali milkaa'uu kan hin dandeenye viidiyoon kun isiniif jechuudha kan qophaa'e. Kanaaf the goal of the training kaayyoon trainingii kana yookiin immoo kan inni tuquu barbaadu kan inni yookiin immoo faayinaanshaal booddeetti milkaa'uu barbaadu tokko to help you grow your skill beekumsa yookiin immoo iskiilii keessanitti akka isin develop taatan. Kana jechuun barumsa theoretically qofaan osoo hin taane akkasuma practically illee iskiiliin keessan develop ta'ee waa kalaquu hojjechuu fi uumuu akka dandeessaniif isin gargaara jechuudha. Kan biraan find income opportunities erga barnoota keessan practically'dhaanis theoretically'dhaanis develop erga of gootanii booddee carraawwan hojii akka isinitti banamaniif gargaara jechuudha. Ati beekumsa qabda taanaan, ati dandeettii qabda taanaan, ati naawuleejii gabbifatte taanaan, skiilii qabda taanaan opportunitiin hojii ni dhufaa jechuudha. Inkaamiin ni dhufaa jechuudha. Faayinaanshaali milkaa'uutti dhuftaa jechuudha. Kana malee build confidence while you are still a student. Barataa taatee osoo jirtuu qarshii qabda taanaan milkoofte taanaan confidence qabaata jechuudha. Barumsi ati barattullee si milkaa'a jechuudha. Itti jabaata, humna godhatta, dandeettii godhatta jechuudha. Argitanii? Kanaafi yeroo barnoota keenya barannutti faayinaanshaali miidhama waan taaneef yaaddaa waan deemnuuf yaaddaa kilaasii waan teenyuuf yaaddaa barnoota waan hordofnuuf yeroo baay'ee milkoomnu jechuudha. Argitanii? Wanti tokko harka kee keessa jira taanaan kallattiin ati qarshiidhaan milkooftu wanta tokko qabachaa deemte taanaan barumsa keetti milkeessuutti illee konfidensii argatta jechuudha.
Egaa kaayyoon barumsa kanaa isin kanneen kanatti akka isin cimtan tokko naawuleejii keessaniif beekumsa keessan piraaktikaliif akkasuma naawuleejii tiyoorootikaalii akka isin gabbifattan sana erga gabbifattanii booddee immoo carraan hojii akka isinitti banamu sana booddee konfidensii guutuudhaan barumsa keessan hamma dhumaatti akka isin deemtaniifi jechuudha kan inni gargaaru. Egaani, let me tell you something important. Wanta gaarii tokko isinitti hima. Fakkeenya, education plus financial is equal to strong future. Argite? Ati barumsa kee gabbifataa, barumsa kee biratti immoo financially challengeoota jiran irra tarkaanfachaa xiqqoorraa kaatee gabbisaa deemta taanaan, wanta xiqqoorraa kaatee milkaa'aa deemta taanaan fuuldurri kee ifaadhaa jechuudha. Fuuldurri kee kallattii faayinaanshaaliis, kallattii beekumsaatiinis nama guutuu ta'uutti deemtaa jechuudha. Argite? Garuu barumsa qofa qabattee deemta taanaan, kallattii opportunity ittiin qarshiin dhufu hin hordoftu taanaan, iskiilii boruu itti guddattu ittiin qarshii argattu hin beektu taanaan, barumsa tiiyoorii bichaa oofaa deemta taanaan boru fuuldurri kee yaaddessaadha jechuudha. Okay? Akkasuma immoo barumsa asitti dhiiftee faayinaanshaali of gabbisaa jirta yoo ta'e, daldala qofaa buuta yoo ta'e, kanneen biroo kallattii ittiin qarshii argatan qofaa duubaa deemta yoo ta'e, booddee barumsa hin qabdu yoo ta'e, qarshiin ati argattu sun deebi'ee si hooggana malee ati qarshii sana hin hooggantu jechuudha. Okay? Qarshii sana namatu itti fayyadamaa jechuudha. Si miti jechuudha. Warri barumsa qaban dandeettii qaban qarshii ati hojjette kanatti fayyadamuu danda'u jechuudha. Kanaaf beekumsaan illee faayinaanshaaliin illee paralelii guddatta taanaan strong dhumni kee strongii ta'a jechuudha. Nama cimaa taataa jechuudha. Financially strong. Okay? Educationally strong. Spiritually strong. Taataa jechuudha. Okay? Kan biraani, when you start earning as a student, barataa taatee osoo jirtu qarshii argamsiisuu jalqabdeetta taanaan, waa xiqqaattu walirra kaa'uu jalqabdeetta taanaan, jalqaba reduce financial stress. Dhiibbaa kallattii qarshiitiin sitti dhufu hin hir'istaa jechuudha. Yaaddoo kallattii qarshiitiin sitti dhufu hin hir'istaa jechuudha. Okay? Nama rakkisuu hin dhiistaa jechuudha. Ofii dhiphachuu hin dhiistaa jechuudha. Nama fuuldura deemuu hin yaaddoftuu jechuudha. Waan argattu nyaattu dhugdutti hin yaaddoftuu jechuudha. Okay? Itti aanseedhaanii financial independency. You have to be or you come to financial independency. Of danda'aa taataa jechuudha. Financially. Namatti hin hirkattu jechuudha. Haadha abbaatti maatiitti firatti ormatti hin hirkattu jechuudha. I have it. I can generate. Ni dandeessa. Ni goota. Egaani kan biraan you build discipline. Discipline illee hannarraa ni fagaattaa. Waa miliqsuurraa ni fagaattaa. Argite? Discipline nama guutuu taataa jechuudha. Nama itiksii beeku. Argite? Nama kabaju. Nama adeemsa ittiin qarshii sochoosan karaa sirrii beeku. Nama ittiin nama gargaaruu beeku. Kana ta'uutti deemtaa jechuudha. The other one is gain real world experience. Addunyaa faana walitti dhufaa deemtaa jechuudha. Experience yookiin immoo limdii argataa deemtaa jechuudha. Addunyaa keessa jiraattu kana faana walitti dhufaa jirtaa jechuudha. Hojii eegaltaa jechuudha. Practice gochaa jirtaa jechuudha. Okay? Inni kan biraan prepare yourself for strong career. Argite? Fuuldurri kee iddoo guddaa ga'uuf jirtu. Argite? Akka nama guddaa ta'uuf jirtu. Ofii kee maal gochaa deemtaa jechuudha? Build gochaa jirtaa jechuudha. Argite? Build of gochaa jirtaa jechuudha. Waan xiqqoorraa kaatee, tabba xiqqoo baatee, tabba guddaatti, laga xiqqoo ceetee, laga guddaatti tarkaanfii gurguddaa tarkaanfachuun akka fuuldura kee jiru abdii horattaa jechuudha. Okay? You get confidence. Confidence guutuu qabaatta.
argite yeroo karaa deemtu yeroo nama bira deemtu yeroo keessummaan sitti dhufu yeroo mana namaa deemtu yeroo gabaa baatu yeroo charchii dhaqxu yeroo hundumaa you have full confidence guutuu qabaattaa jechuudha. Confidence guutuu qabaattaa jechuudha. Maaliif qarshiin waan guddaa yookiis immoo gahee guddaa waan taphatuufi. Kanaaf egaa when you start earning as a student yeroo barataa taatanii kaffaltii yookiis immoo qarshii argataa deemtan wantoota amma ani isinitti hime yookiin immoo iskriinii kanarraa warra argaa jirtan kana hundumaa ni argattu jechuudha. Okay? What you will learn in this program? Egaan wanti nan amma isiniif jechaa jiru kun jalqabbii fuulduratti nuti wanta barachaa jiru iskiilii keenya wanti nuti ittiin gabbifannu wanti nan isin barsiisu hedduutu jira. Dhugaan isinitti qophiidha kun. Viidiyoo kana argitanii na duukaa yoo buutan fuulduratti waan hedduu isin barsiisuufan jira jechuudha. Jalqabatti how to discover your skill. Akkamitti iskiilii ofii keetii qabduu of keessaa baastee itti fayyadamuu akka dandeessu yookiin immoo iskiilii hin qabdu yoo ta'e if there is no skill how to build akkamitti iskiilii build gochuu akka dandeessu of argachuu akkamitti akka dandeessu waan dandeessu baruu akka dandeessu boru waan gochuu dandeessu baruu akka dandeessu beekumsi kee garamitti goraa akka inni jiru akkati arguu dandeessudha jechuudha. Maalan beeka? Maal hojjechuun danda'a? Fuulduratti wanti na cimsu maali? Okay? Of argachuu your skill, touch your skill. Amma kaasiitii of barbaadi. Amma kaasiitii kallattii itti milkaa'uu dandeessu. Kallattii itti jijjiiramuu dandeessu keessa kee dubbisii jechuudha. Itti aansuun choose the right earning path. Isin barattoota taatanii warri jirtan akkasuma kanneen biroollee professionally qabaatanii warri jirtan hojii hamma harkaa qabdan kanatti osoo hin bu'in barumsa hamma barachaa jirtan kanatti osoo hin bu'in kallattiin salphaan isin ittiin qarshii argachuu dandeessan maali? Choose your right way. Kallattii sirrii filadhuu jechuudha. Kallattii sirrii. Barumsa kee as keessee qarshii barbaada deemta yoo ta'e. Qarshii as keessee barumsa qofaa duukaa buuta yoo ta'e gaarii miti. Kanaaf osoo barumsa keetti hin bu'in otoo barumsa keetti hin miidhin kallattii salphaa ta'een kallattiitti qarshii hojjechuu dandeessu filachuu jalqabii jechuudha. Amma gaa leenjii kana keessa yeroon isiniif kennaa deemu kana keessa of argataa deemtu jechuudha. Okay? Inni kan biraan how to digital tools and AI. How to use. Amma fakkeenyaaf baay'een keenya barumsa hin baranna akkamitti wordii barreessuu hin dandeenyu, PowerPoint qopheessuu hin dandeenyu, Excel fayyadamuu hin dandeenyu. Argitanii? AI fayyadamuu hin dandeenyu, artificial intelligence. Argitanii? Kanneen biroollee video editing digitaalii waan ta'een interneetii faana waliin beeknu nuti. Akkamitti waa search goonee argachuu dandeenya? Akkamitti interneetii irraa waa baruu dandeenya? Akkamitti achirratti qarshiillee hojjechuu dandeenya? Faayidaawwan appilikeeshinii yeroo ammaa kana miidiyaa irra guutanii maali? Argitanii? Isaan kanaan wal baraa deemnaa jechuudha. Isaan kanaan wal baraa deemna. Argitanii? Kanaaf akkamitti akka digital toolii gargaaramu softweerii garaagaraa fayyadamu. Fakkeenyaaf AutoCAD, SolidWorks
kanneen biroollee jiru jechuudha. Kan nuti viidiyoo editingiitti gargaaramnu hedduun isaanii hin beeknu jechuudha. Photoshopii isaan kanaan wal baraa deemnaa jechuudha. Kan biraan how to build long term success. Long term success. Baay'een keenya fakkeenya yeroo isinii fudhadhu baadiyyaatti waan dhalannuuf yookiis immoo dhalanneef fuulduratti waan hojjennu hin beeknu. Fuulduratti waan itti milkoofnu hin beeknu. Callisneetuma barumsa duukaa deemnaa jechuudha. Baay'een keenya osoo barumsa dandeenyu iskiilii osoo hin gabbifatin barumsa qofaan milkoofne faayinaanshaali du'aa taanee jechuudha. Kanaaf fuuldurri keenya loongi termiin kan nuti itti hidda gadi fageeffataa deemnu maal akka ta'e illee beekuu qabnaa jechuudha. Ni barraa jechuudha. Loongi termii. Har'uma arganne har'uma kan badu. Har'uma ittiin hojjenne har'uma kan immoo boru kan biraa barbaadan. Har'a kana hojjenne boru immoo eeriyaa kan jijjiiru osoo hin taane. Basically start from now how to build long term vision. Okay? Itti aansuuni how to create portfolio. Portfolio ofii keessanii illee background keessan bareechataa deemuu dandeessu. Background keessan bareechaa ani kanan danda'a. Ijoollummaa keessanii barumsa osoo barachaa jirtanii waa develop gochuu dandeessan yoo ta'e. Waa hojjechuu dandeessan yoo ta'e. Borullee qacaramuuf qacarsiisuuf illee portfolioon keessan ni barbaadama. I can do this. Kaleessa kanan hojjetaa ture. Gadda kanan hojjetaa ture. Har'a immoo kanan hojjedha. Har'a kanan hojjetaa jira. Boru immoo kana hojjechuu hin danda'a. Portfolioon eenyummaa kiyya kan ibsudha jechuudha. Background kiyya eessaa ka'ee eessatti deemaa akkan jiru. Skiilii kiyya, knowledge kiyya, hojii kiyya, maalummaa kiyya ibsuu danda'u qabaachuu qabdu jechuudha. Maal portfolioon keessa? Fuuldurattoo. Okay? Inni kan biraan how to manage time and the money. Yeroo qusachuu beektu ammasin. Qarshii qusachuu beektu ammasin. Yeroo teenyu tirfiidha bashiidha. Yeroo hojjennu ga'uu nuun ga'u firoota ko. Yeroo hojjennu yeroo nuun ga'u. Yeroo teenyu garuu yeroo nuun dhumu. Amma taa'aa jirta yoo ta'e boru taa'uu karoorsita yoo ta'e dogongorteetta. Yeroo qabdutti fayyadami. Saatii qabdu hin qisaasisiin. Schedule godhi. Waan hojjettu karoorsi. Kanaaf qarshii argattu immoo maal gochaa jirta? Ati ittiin qaamaa jirta moo? Ittiin dhugaa jirta moo? Sigaaraa ittiin xuuxaa jirta moo? Walirra kaa'aa jirta moo? Develop gochaa jirta moo? Tokko isa ta'e lama gochaa jirta moo? Maal gochaa jirta? Yeroo baay'ee yuunivarsiitii yeroo turretti maatii keenya biraa qarshii yeroo argannu kaayyoon nuti qarshii sana argannuuf balleessuudha firoota. Yookiin bunaan dhuguu, yookiin shaayiin dhuguu, yookiin waan biraatti baasnee qisaasessuu ittiin fataa jechuudha. This is not correct. This is wrong way. Kallattii hin taanedha kun. Walirra kaa'uu baruudha firoota ko. Boruu keessan tolchataa deemuu. Boruu keessan milkeessuudhaaf financially develop of gochaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Okay, kan biraan how to get clients online. Hojii hojjettu irratti akkamitti customerii argachuu akka dandeessu. Akkamitti gabaa argachuu akka dandeessu. Akkamitti dandeettii kee gurguruu akka dandeessu. Akkamitti waan qabdu gabaatti baasuu akka dandeessu. Akkamitti productive akka ta'uu dandeessu beekuun gochuun dirqamaa jechuudha. Argitanii kaayyoo barnoota kanaa keessatti wantoota amma isiniin jedhe kana hundumaa bartu. Tokko skiilii ni gabbifattu.
iskiilii ni gabbifattu. Iskiilii irra deemuu qabdan adda baafattanii iskiilii keessan sana ni gabbifattu jechuudha. Kallattii sirrii filattu. Kallattii isinii ta'u. Kallattii isin dandeessan. Kallattii isin ilaallatu. Adeemsa kan hundumaa deemtanii financially, educationally milkaa'aa akka taatanidha jechuudha hawwiinke. Okay, what makes this program different? Leenjii kana wanti adda isa godhu, this program is not about getting rich quickly. Daftee har'uma sooromuu miti. Har'uma sooromta miti. Egaa maal jedha Oromoon? Otoo goondaan hin dhufiin daaraa naqatu jedha. Dursitee ammaa kaatee jala tolfataa, guddina kee tolfataa, build of gochaa, long term fuulduratti nama ga'aa akka taatu, financially nama ga'aa akka taatu, strong man akka taatu. It is built about building the foundation for your financial and professional life. Foundation hundee kaa'aa deemudha jechuudha. Hundee kaawwachaa deemuu qabda jechuudha. Financially keetiif, professionally keetiif hundee kaawwachaa deemuu sirra jira obboleessa koo obboleettii koo. Maatii biraa gaafa baanu, barumsaaf gaafa iskuulii gallu, barumsaaf yuunivarsiitii gaafa gallu waan deemnuuf hin beeknu. Eessa akka geenyu hin beeknu. Eenyummaa keenya hin beeknu. Boru nama akkamii akka taatu hin beeknu. Beekuun dirqamaa jechuudha. Har'uma visualize gochuun dirqamaa jechuudha. Fuuldura kee asii achi ilaalaa deemuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf barumsa kana adda kan isa godhu inni lammaffaan free from any payment. Kaffaltiin qabu. Tolumaan aarsaa of godhee isin barsiisaa jira. Hordofaa, baradhaa, tireen godhaa, shaakalaa. Okay. Maaltu isin barbaachisa? Leenjii kana na duukaa bu'uudhaaf maaltu isin barbaachisa? Materials you need to have. Wantoonni isin qabaachuu qabdan. It is big money? No. Qarshii isin hin barbaachisu. Expensive equipment? Meeshaalee gatii ol ka'aa qabaatan? No. Special connection? No. But you have to a phone or laptop. Viidiyoon kun akka isin bira ga'uuf yoo xiqqaate moobaayilii qabaachuu qabdu, yoo dandeessan laaptooppii qabaachuu qabdu jechuudha. Training gochaa deemna waan ta'eef, shaakalaa deemna waan ta'eef. Kan biraan time yeroo keessan adjust godhadhaa. Guyyaa barnoota keessan irraa firii taatan sanbata lamaan keessumaa sanbata qidaamee saatii booddee anis saatii adjust isinii godhee saatii irratti live wal arginu isiniif mijeessa. Commentiin naquun nama. Saatii kana amma adjust gochuu waan hin dhufeef baay'een keessan yeroo wal fakkaataa irratti akka argamtaniif saatii isinii mijatu miseejiidhaan yookiin immoo viidiyoo kana jalatti naaf barreessaa. Sanarratti hundaa'ee yeroo isiniif select godhaa jechuudha. Kan biraan discipline and willingness to grow. Fedhii qabaadhaa, jabaadhaa, of jabeessaa, guddachuun qaba, nama ta'uun qaba, beekaa ta'uun qaba, professionally ta'uun qaba, financially strength ta'uun qaba. Motivation qabaadhaa obboloota ko. Motivation. Jabaadhaa, fedhii qabaadhaa, guddinaaf hawwaa, karaa sirrii qabaadhaa, shaakalaa. Assignment in arraan isiniif kennu. What is your 6 months financial goal? Ji'oota ja'an dhufan gidduutti, ji'oota ja'an deebi'anii dhufan gidduutti galiin ati argachuu maali? What is your 6 months financial goal? Ji'oota ja'an dhufanitti galiin argadha jetteeti karoorsitu maali?
The second one is why do you want to earn while you study? Maaliif yeroo barattu qarshiin si barbaachisa? Maal ittiin goota? Maal ittiin hojjetta? Qarshiin si barbaachisaa? Yes or no? If you say yes, goota. Maal ittiin hojjetta? Akkamitti walirra keessa? Akkamitti guddista? What is one skill you think you have right now? What is one skill you think you have right now? Maayni skill nati qabdu? Qabatamaatti kanan qaba wanta jettu. Maali? Waa qabdaa? Beekumsa qabdaa? Dandeettii qabdaa? Waa gochuu dandeessaa? What is that? Waan qabdan tokkoon keessan naaf barreessaa. Dandeettii amma qabdu. Humna amma qabdu. Skill amma qabdu. Waan keessi abbuu. Kana godhi kan siin jedhu. What is that? Thank you for watching series 1 of Earn While You Learn. In the next series, we will talk about student financial mindsets, which is the most important foundation for success. Egaan akkuma nama haase video keenya yeroo dhufutti akkamitti mindset keenya irratti hojjechuu akka dandeenyu of qopheessuu ready of gochuu isa waliin barannaa jechuudha. Qophaa'a waa'ee mindset dubbisaa. Yeroo qabdan keessa yeroo xiqqoo fudhadhaatii jireenya keessan sammuu keessan body keessan illee of jabeessaa. Okay, har'aaf kanuman qabaa. Video itti aanuun hamma wal argaa nutti nagaan tura. Subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'aa. Galatooma.